Daawwattoota keenya kabajamoo haala muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad keessa jiran ilaalchisee odeeffannoo dabalataa qabnaan waliin tura. Odeeffannoon inni jalqaba haala muummichi ministeeraa keessa jiranii qondaaltonni PP Oromiyaa quba hin qaban jedhame. Egaa kaleessa oduun faca'ee galee yaaliin dabballoonni PP Oromiyaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmadii fi namoota isatti dhiyaatan biroo argachuuf godhan kan milkoofne ta'uu FSM qulqulleeffateera. Bilbilli saatalaayitii dhuunfaa Abiyyi Ahmadii fi kan namoota waajjira isatti dhiyaatan hundu cufaadha jedhameera. Ergaan karaa fuula Feesbuukii muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmadiin ganamarraa ba'es kan isaan barreeffame miti. Akkuma asiin dura akkuma gaafa ayyaana cuuphaa sana namoota birootiin kan barreeffamedha. Fuula Feesbuukii Abiyyi Ahmad Alii jedhu irratti barreeffamoota Amaariffaa fi Ingiliffaa kan maxxansaa turte yookaan jirtu. Dubartii Belleneessuyyum jedhamtu yoo taatu barreeffama afaan Oromoo kan barreessu immoo nama Balaayinaa Qinaaw jedhamu ta'uu FSM odeeffannoo guutuu qaba. Suuraan muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad jira jechuudhaaf deeggartoonni isaa Feesbuukii irratti maxxansaa jiranis kan turedha. Ta'us haalli nageenya muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad haga ammaatti sadarkaa lubbuu isaaniitiif sodaachisaa irra akka hin geenye mirkaneeffannee jira. Hordoftoota keenya kabajamoo FSM haala jiru ammas maddeen keenya amanamoo irraa odeeffatee kan isiniif dhiyeessu ta'a. Waan waliin turtaniif galatooma.